ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ወልዴ አያና ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ዱራኒ ከኑሮ መፈናቀል ያስከተለ ሁኔታ እንዲለወጥ በልዩ ልዩ መልክ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። ሆኖም ችግሩ አልተቃለለም። ይልቁንም ወደ ባሰ ደረጃ እየተሸጋገረ በመሄድ ላይ ይገኛል። ስለዚህ ደም መፋሰስ እንዲቆምና ሰላምም እንዲሰፍን በልዩ ልዩ ወገኖች የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ከስልጣን መውረዳቸው እንደሚበጅ ታመነበት ስለሆነ ይህንኑ በማመዛዘን ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም በዛሬው ዕለት ከስልጣን ወርደው ከኢትዮጵያ ውጪ ሄደዋል። ፕሬዝዳንቱ ከስልጣን በመውረድ አገር ለቀው በመሄዳቸው የሪፑብሊኩ ምክትል ፕሬዝዳንት ሌፍተናንት ጀነራል ተስፋዬ ገብረኪዳን ተክተው ይሰራሉ። ኦዱን ኩን ኤርጋ ደጋሜ ሀራ ወጎተ ሶዶማ ለካአቴራ ኮሎኔል መንግስቱን አንጎ ዲሴ በቀ ዱኬ ካሴራ ኦዱን ጀቱ ጋፋስ ራዲዮ ኢትዮጵያ ራፉtti fatte gaafasiif oduu duydanamaa kuttu turte rasaasni tokkoo fi namni tokko hangan hafutti biyya kanarratti biyyee ta'a jechaadha dachaa kan ture pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii koloneel Mangistuu Haayile Maariyaam Waldee Ayyaanaa xiyyaara ofii dirqiin butanii ofumaaf biyyaa of baasu jedhee namni dursee xiinxalu jira yoo jedhe inni qaalluu yoo ta'e malee namni akka mangeen ta'aa ture sana argee beeku kamuu akkanatti duyda gala jedhee kan yaadu hin turre. akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebla bara 1983 galma walga'ii biyyoolessaatti walga'iin shangoo Isaappaa inni dhumaa koloneelichi tamboodhaan akka of mancaasan kan godhe walga'ii aariidhaan isa bobeesse ture waggoota 17 guutuu warri dibbee isaaf tumaa bayi martuu dhumarratti of irraa bayanii dubbii adii itti dhoosuu jalqaban. Profeesar Haayiluu Aariyaafaati mangeedhaan isin kiniinii liqimsuu qabduu jechuun riqoodhaan irra deemuu eegalan. Profeesar Masfin Walda Maariyaam immoo mootummaan cimsaa hundaayuu qaba jechuun waan mangeen gurrattuu dhagayuu hin feene kaasan hundaa ol immoo yaanni abbaan amantaa tokko kaasan waan nama ajaa'ibaati. አሁን ሰዓት ላይ የኢትዮጵያን ህዝብ 50 ሚሊዮን ህዝብ በደም ባህር ባግደው ዳስቆሰው በርሰው ኃላፊነት 18 ዓመት ሙሉ መርሰው ሳያደላድሉ ሳያረጋጉ yeroo kanatti ummata Itoophiyaa miliyoona 50 ta'u akka qoraanii bubeessitanii itti gaafatamummaadhuma keessaniin waggaa 18 hoggantanii takkaa odoo haranuun galfachiisin ummata ibiddatti naqxanii kana booda akka Teediroositti rasaasa of baasuu malee filannoo biraa hin qabdan. ከመሞት በስተቀር የቴድሮስን ጽዋ ከመጠጣት በስተቀር ሌላ እድል የለዎትም። ይሄንንም እንደማያበላሹ አምናለሁ። ሌላ እድል የለዎትም። ይሄንንም እንደማያበላሹ አምናለሁ። kana ala carraa biraas hin qabdu kanammoo lafa hin balleessitu jedheen amana akka hogganoota biroo baqa dhukkee dhiitte jedhees hin yaadu nan kakadha kun mangee akkasumatti akkuma barcumarra jirtan kanatti akka achitti of hambistan nan amana dhuguma kana akka gootanis seenaanuu isinitti murteessa yaada abbaa amantaa ture. መንጌ ከሰው ወንበር ላይ ደርቀው እንደ ቋንጣ እንደሚቀሩ ለታሪክ እንደሚቀሩ አምንኮታል። ይሄንን ባያደርጉ ግን ታሪክ ይፋረስ። bulchiinsa kee jalatti waan biyya irratti raawwatte maraanuu seenan murtii sitti kennuu waan hin hafne biyyuma kanatti dhugaan uummataa dhiigni lammii jige murtii siif kenna jedhanii itti raagan seenan hammeennaan isa galmeessuudhaan murtii itti kennullee dhiigni uummataa walakkaa miliyoonaa ta'uu qaayishee biriidhaan dhangala'e furmaanni afaan qawwee qofa jechuunis sanis osoo hin milkeessin dadhabina kan keetiin biyyi diigumsaaf saaxilamte uummata sirna isaa jalatti hiyyoomatee fi bulchiinsa isaa jalatti jiruun itti bushoofteef immoo homaa murtiin isatti hin kennamne. Mangistuu har'ayyuu jireenya lubbuu isaarraa maaltu hanqate qananii Mangistuu irraa seenaa waan hir'ises hin qabu kunoo har'allee biyya Zimbaabuwee magaalaa guddoo Harariirraa daangatti achi bayanii aanaa Taayin Waayild iddoo Gaayin Hiil jedhamuun beekamutti daandii koowwee lakkoofsa lammeessoo irratti mana jireenyaa viillaa afamee ijaarame bitatan keessa qaanani'anii jiruu ofii oofutti jiru. bakki kun jechuunis bakki mana jireenyaa amma maqaa dhoofne kun bakka tujaaronni biyyattii jiru jedhamanii fi namoonni beekamtii qaban addatti jireenyaaf itti wal ga'an qe'ee waxaqanootaati. koloneel Mangistuun kan bitan kana qofayyuu miti iddoo tabbaawwan emeraldiin marfamee ijaarsan dinqisiifamutti daandii Leester lakkoofsa 3 irratti manni ijaarames akkuma deemaniin guyyoota muraasa keessatti mallaqa $150,000 bitataniiru
Qabeenyi kun martuu immoo maqaa ilma isaanii quxisuu kan Yuunivarsiitii Hararii irraa Dooktora Fayyaatiin eebbifame Andinnat Mangistuun kan galmaa'e. Yeroo sanatti Zimbaabuweetti jireenya hagas mara waan tureef koloneelichi rakkishumaan qabeenya baay'ee achitti biteera jedhama. Mana jireenyaa isaanii qaaman kan beeku gaazexeessaa warra Itaalii Riccardo Orezion manni mangee kun akkuma manneen viillaa biyyasii hunda mana hojjaan gabaabaa mataa gubbaan diimaa bara kolonii ijaaramedha jedha. Qe'eensaa keessaa fi allis magariisaan kan marfame daraaraa ija namaa hawwataniin kan tole qe'ee hawwataa qabeenya uumamaatiin faayamedha jedha gaazexeessaan dhaqee arge kun. Naannoo mana isaatti eegumsa jabaatu godhamaaf ijoollee isaa ilmaan ijoollee isaa fi jaartiin isaas waliin manni isaan keessa jiraachaa jiran kun mana hawwataadha. Koloneel Mangistuun baqaan erga gara Harareetti dhaqanii waggoota 10f hoteela tokkotti maamilummaadhaan wiskii waraabbachaa oolu jireenya guyyaa guyyaa godhatanii turan hanga xiillayanitti dhuguu jireenya guyyaa maraa akka godhatan kan eeru kitaabni Talk of the Devil jedhu. Mangistuun yeroo Itoophiyaa bayanitti eegdonni isaan fudhatanii waliin baqatan erga achiin galanii gaafuu namichi akka dhugaatiin ho'isuun kaballaa nu obaasaa oola of ijibbaatanii jalaa dheessanii imbaasii Kanaadaa biyya Zimbaabuwee jirutti koola galtummaan baqatanii jiraatu jedha. Achi booddee haala itti jiru saniin Mangistuun matama isaatiinuu nageenya isaatiif of shakkuun mootummaan biyyattiitis haala isaa kana shakkee hoteela maamila isaa wiskii inni jireenya guyyaa guyyaa itti godhate kanatti lammata akka hin argamne mootummaa Zimbaabuweetiin dhoorgamuun manuma isaatti wiskii ofii waraabbachaa kunoo caamsaawwan 30 jechuunis waggoota 30 lakkoofsiseera. Koloneel Mangistuun Harar Itoophiyaa irraa jalqabee dhugaatii alkoolii jaallatu habbuuqachuu addaan kutee hin beeku. Kanaan garaa of bilcheessaa hanga yoonaattuu itti fufaniiru. Hararii hanga Harareetti soosiin haraqee isaa waliin tures akkasumatti itti har'a ga'eera. Mangistuun magaalaan alattis lafa qonnaa bal'aa kan bitates akkuma miilli isaa Zimbaabuwee tuqeen ture. Namoonni Mangistuu leellisan Mangistuun biyyaaf malee takkaa ofiif jiraate hin beeku jedhuuni. Asirratti gaafii kan ta'u koloneel Mangistuun biyyaaf malee of yaadatee hin beeku jedhamu qabeenya madhaamaatii isaatiin akka barbaade qanani'ee ittiin bashaqqaxaa jiraatu kana mara eessaa fideetii kan jedhutu gaaffii ta'uu qaba. Qalbiidhaan nu hordofnaan qophii kanarraa deebii gahaa argattu nu faana tura. Koloneel Gooshuu Waldee yeroo gara Ameerikaa kobololanitti Mangistuu Hayilamaariyaamii fi Fiqira Sillaasee wagdarras mari'achaa turan jedhama. Gwad liqamambar jedhan Fiqira Sillaaseen bar namni hundi nu biraa kobollolee gatatee namoota lama qofatti hafneerra jedhaan Fiqira Sillaaseen Mangistuudhaan mangeenis afumarratti qabuun gaaffii gaafatan lamaan keessaa tokkosi kun hoo eenyu jedhee gaafate. Dubbiin jara lamaan gidduutti uumame kun iccitiin ba'ee yeroo sanaaf ajandaa ta'ee hususamaa ture. Sookoon gaafichaatis anis dhiyootti kobolloluun koo hin hafu atis mala dhayadhu kaa jechuu ta'uu hin oolu jedhamees xiinxalameera. Dhugaadha. Mangeen waan jedhan hin shaarre otuman turin yooma san biyyarraa kobollole. Gaafa dura walgahii Shangoo irratti ati akka Teediroositti harkuma keetiin of obaaftee asumatti hafta malee biyyaa hin baatu jedhamu sanuu inni duruuniitii fi ilmaan isaa Zimbaabuweetti galcheeyyu masaraatti kan hafe hojjettoota manaa qofa. Amma immoo namni Mangistuu Hayilamaariyaam Waldee jedhamu pirezidaantii Itoophiyaa kan ture gara biyya Zimbaabuwee jedhamtuu erga baqatee har'a waggoota 30 guuteera. Otoo asumaan itti fufaniiyyu ta'eeyyuu umrii sooromaa dhiibuu erga eegalanii caamsaa 30ffaa isaaniiti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 13 bara 1983 kobollolaniiru kan jedhaman koloneel Mangistuun qananiirraa homtuu odoo jalaa hin hir'atin caamsaawwan 30 lakkoofsisaniiru waggoota 30 jechuudha. Otuma jennuu ambiiroo yookiin mana jireenyaa dhaabbataa jira jedhame kana Mugaabeetu kenneef moo akkuma jaallattoonni fi hiriyoonni isaa jedhan san Itoophiyaarraa yeroo dheessu qabeenyi uummataa saamee ba'ateen hoo hin jiruu laata? Kana mara ragaa gahaadhaan sakatta'uutu barbaachisaa itti deemna. Koloneel Mangistuun waa'ee qabeenya mootummaa Itoophiyaa fudhatanii dhufanii yoo gaafatamu deebii inni kennu tokkuma ture. Gaafa tokko Gannat Ayyalaatiin akkas jedhe wanti ani biyya koorraa fudhadhe ulee ittiin dhadhaabbadhu kana qofa. Jecha isaa kanas deeggartoonni isaa baay'een har'ayyuu dhugaadha jedhanii amanu. Akkuma seexannis amoommota qabu kan lubbuu balleesses faarfataa akkuma qabu egaa abbaan irreetis deeggaraa hin dhabuutii namoonni isa amanan koloneel Mangistuudhaaf tumsanii mangeen immaa hannaa fi
firooman wal fayyaduutti gonkumaa nama amanuu miti mormii jedhu ol kaasaniituma irraa dubbatu. Haa ta'uyyuu malee ragaan yaada kana mara kufaa taasisa. Ragaan akka agarsiisutti namichoon qabeenya biyyaa harka isaa gale mara saamee Zimbaabuwee akka gale dhugaa baya. Qabeenya Mangistuun yeroo biyyaa badu saamee baqateen kaasuun duratti Mangistuun nama firoomaan nama fayyadutti amanuu fi malaa ta'uusaa kitaabuma waa'ee isaa irratti angaayotuma bara isaatiin barreeffaman irraa haa axeerarru. Afaan Ingiliishiin nepotism jedhamuun kan ibsamuu fi aangoo fi qabeenya fira dhiyootiin barbaadanii qooduu akka gochaa malaamaltummaatti saayinsii lakkaa'uun yoo ilaalamu namichoon malaa adda duree ta'ee argama. Mangistuun siiviilis ta'ee loltuullee tasuma kaasanii koloneelaa fi jeneraala kan muudan koorsii holotaa 19 irraa yoo eebbifaman jechuun hojjettoonni raayyaa ittisaa bara sanaa dubbataa turan. Sababiin isaatis innumtuyyuu koorsii kanaan eebbifame waan ta'eef haaluma kanaan Birhaanuu Jambaree Girmaaniwaay ajajaa kumaarraa meejar jeneraaliidhaan Tasfaayee Gabrakidaan leetinaant koloneelirraa leetinaant jeneraalummaatti jaalasaa kan ta'e Fissaa Gadaa immoo ambaasaaddara godhee muuduudhaan irratti galmaa'eera. Muudama wal fakkaataa biroo irrattis maatii ofii kaa'uun seenaan galmaa'eef jira. Fakkeenyaaf obboleessa Abbaasaa Asraat Waldee jedhamu daayireektara mana barumsaa tokkorraa kaasuun biyya gamtaa Sooviyeetitti ambaasaaddara godhee muudeera. Boodas obbo Asraat gara Zimbaabuweetti jijjiiruun maatii ilma obboleessa isaatiif jechuunis maatii Mangistuu Hayilamaariyaamiif bakka jireenyaa mijeessaa turanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 13 bara 1983 kibxata galgala Harareetti Mangistuudhaaf simannaa taasiseef jedhama. Koloneel Mangistuun obboleessa quxisuusaa Xalahuun Hayilamaariyaamis yeroo tokkoon hojii siiviilii irraa kaasee ma'aaraga koloneelummaa kennee fi kaampii waraanaa Bilaatteetti hoogganaa gochuun muudeera. Isa duras warshaa huccuu Aqaaqiitti hojjettuu hojii humnaarra kan turte obboleettii isaa Amalawarqa Hayilamaariyaam miseensa shangoo biyyaalessaa gochuun galcheera. Maatii haadha manaa isaatii fi firoottansii immoo daldala biyya alaa akka dhuunfatan gochuu isaattu gabaafameera. Bifa kanaan aangoo uummataa dayeeffatanii aangoo fi qabeenya biyyaa maatii firootaaf qooduudhaan kan beekaman koloneel Mangistuun gara biyya alaa yoo badan maal fudhatanii deeman? Jireenya qananii kanaaf hoo maddi isaa maali? Itti aansee haa ilaallu ka. Asraat Waldee obboleessa abbaa koloneel Mangistuuti. Biyya Ameerikaatti magaalaa Niw Meeksikoo jedhamtutti barnoota ogummaa harkaa barate. Dassee fi Jimmattis barsiisummaadhaan hojjechaa ture. Haa ta'u malee yeroo sanitti sochii barattoonni mootummaa mormuudhaaf taasisan dura dhaabbachuu isaatiin hordoffii fi doorsisa barattootaa baqachuun gara Finfinneetti yeroo dhufan kan uffatanii turan uffatuma isaatis sirnaan hin uffanne homa argan ofirra buusaniitti Finfinneen bayan. Kanas aangaa'otuma dargii kan turan namoonni akka Mulugeetaa Luleefaatti barreessaniiru. San booda hordoffii paartii biyya bulchuu irratti hoogganaa itti aanaa ta'uun muudaman. Fardi aangoo akka kanaan namicha koorarra baafata. Yooma sana butee ambaasaaddara biyya Sooviyeet taasise. Haalli jijjiiramaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru saffisaan jijjiiramaa dhufnaan koloneel Mangistuun dafanii murtii waa gochuu murteeffatan. Nama adeera yookiin wasiila isaanii kana ambaasaadarummaa Sooviyeet irraa kaasanii gara Zimbaabuweetti jijjiiruun ramadan. Ramaddiin kunis qorannoodhaan raawwatamee ture waan nama jechisiisutu achi boodan uumamuuf deema. Muudama gaafasiisantu jireenya isaa fi maatii isaa har'aa kanaaf gahee guddaa bahates. Barreessan lammii biyya Israa'el Stephen Sparkley jedhamu akka barreessetti Mangistuun wasiila isaa Asraatiin gara Hararee erguudhaan Gaan Hiil iddoo jedhamutti mana jireenyaa fi iddoo lafa qonnaa icciitiin akka bichisiisan baqachuu isaaniin dura ji'oota muraasa dura ture. Bara 1983 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha naannawa walakkaa ji'a bitootessaa niitiin Mangistuu aadde Wubaanchi Bishaw gara Zimbaabuwee imalanii turan. Imalli sun kan iccitii ture. Kaayyoon isaatis mana bitame san ilaallachuu fi mana barnootaa ijoollee isaaniitiif ta'u qorachuuf akka ture himama. Dhimmichi garuu akka eegame hin dhokanne. Miseensonni paarlaamaa Zimbaabuwee dhimmicha irra ga'anii paarlaamaa keessatti kanaan Mugaabee komeen irratti roobe. Bakka bu'oonni biyyattii odoo quba hin qabaatiin Mangistuudhaaf koolgaltummaa kennuudhaaf kophaadhuma keessa murteessuun sirrii miti jechuun Mugaabee mataa joorsan. Kanas ta'ee san abbaan irree Itoophiyaa gara Zimbaabuweetti bararuun hin oolle. Doolaara miiliyoona 3 kaashii qabatanii Hararee akka dhufan kan barreesse Ricardo Orizon. Gaazexeessan warra Italii Mangistuun kan kobololaniifis boqonnaa ofiif kennanii takka of caqasuuf jedhanii jireenya isaarraa baroota hafanis
haara galfachuuf waan ta'eef harka duwwaa biyyaa akka hin baane hanga mana isaattis deemee mirkaneeffadheera jedhee barreesse. Basaasan Moosaad Stephen Spakal kitaaba barreesse keessa ragaan waa'ee Mangistuu argannu immoo babal'atee kaa'ameera. Mangistuun wanti biyyaa qabadhee bahee yoo jiraate ulee harkatti qabadhe qofa yoo jedhanillee dhugaan jiru garuu faallaasaa ta'uudha ragaan jiru kan agarsiisu. Mangistuun baqachuu isaaniin dura warqii adoolaa ba'ee gara alaatti ergamu gurguruun akkaawuntii dhuunfaa isaarra kaa'achuusaa waan dhokataa akka hin taane hiriyoota dhiyoo isaatu adii dubbata. Apartaamaa dippiloomaatotaaf naannoo CMC'tti ijaarames erga kireessanii booddee saantima cabxuu mootummaadhaaf galii hin goone. Falaashawwan maatii Israa'elootaas biyya akka godaanan gargaaruu isaaniitiin gara doolaara miiliyoona 30 akka kaffalameef ifoomsee barreesse. Basaasan Moosaad kun kuufama faayaa masaraa mootummaa keessa kaayamanii jiran qabeenya akka warqii ilka arbaarraa kan tolfaman faayawwan qaalii garagaraa badhaasaa fi kennaawwan qaqqaalii maqaa biyyaatiin mootummaadhaaf kennaman mara gara Harareetti akka baqataniin dhaabbilee basaasaa akka Moosaad fa'aatiin mirkanaa'eera kan jedhu immoo bara mootummaa Mangistuutti dubbi himaa mootummichaa kan turan Mulugeetaa Luleeti. Baqachuu Mangistuu irratti yeroo sana xiqqoo bal'isee kan barreessee ture gaazexaan The Sunday jedhamu immoo Mangistuu yeroo gara Zimbaabuwee baqatu mallaqa kaashii doolaara miiliyoona 3 qabate. San maleellee baankota Swiizitti doolaara 100,000 lakkaayaman kuufatee akka qabu ragga'a. Maarree wanti tarraa'ee fi ragaan himamu kun marti jireenya qananii isaa fi maatiin isaatiis keessa fandalalan kanaaf maddi eessa akka ta'e nu akeeka. Qondaalonni bara mootummaa isaa waggoota 12 yakka sirna isaa jalatti raawwataniin mana hidhaatti yoo luqqa'aa turanitti inni immoo qananiidhaan fandalalaa ture. Namoonni kuma hedduu fi miliyoona ta'an madhaamaatiin sirna itti aanee dhufeen adabamanii madaa hin fayyineen laalatanii jireenya dukkanaa baraa baratti hin bariine keessa yoo seenan inni immoo ijoollee isaa barsiifatee doktara godhateera. Maddi kana maraatu immoo waan bara aangoo isaatti saammatee fi kokkee uummataatii kan bute ta'uunsaa waan shakkii qabu miti. Koloneel Mangistuun jiruu baqaa keessatti qananiin dabarsuu erga eegalanii waggoota 30 guutaniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya qophii kanaaf kitaaba Stephen Spakal Operation Solomon kan Ricardo Orazio Talk to the Devil kan Frank Decoter How to be a Dictator akkasumas kitaaba Gannat Ayyala yaadannoo Koloneel Mangistuu jedhu kan Yohaannes Mulugeetaa barreesse badanii balleessuu jedhu akkasumas gaazexaa The Sunday Times akka odeeffannoo fi akka ragaa fayyadamuun gabaasa Ethiopia Forum waa'ee Koloneel Mangistuu qopheesse irraas akkasitti qindeessine kanumaan xumurreerra kan biraatiin yeroo biraatiif walitti deebinaa nagaatti.